Kabajamtoota daawwattoota keenya shirshiriin akka itti fufeetti jira. Amma immoo keessummaa shirshiriidha kan isiniif qabadhee dhiyaadhee jiru. Keessummaa shirshirii keenya har'a nama uummata Oromoof akkasumas biyyattiidhaaf naannoof illee akka addunyaattis illee bu'aa guddaa buusee atileetii Caalaa Baayyuu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akkuma beekamu gaa dacheen Oromiyaa atileetota hedduu biqilchitee jirti jechuudha. Kaabaa kibbaa dhihaa lixa utuu hin jedhin bahaa dabalatee jechuudha. Atileetota hedduu baastee jirti. Amma immoo mucaa naannoo Oromiyaatti dhalatee atileetii tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isa waliin wal simbarsiisaa. Sana booda turtii taasisna. Wantoota birraa urgaanis gara xumuraatti qabannee jirra. Turtiin keessan nu faana ta'u jecha mee atileet Caalaa waliin wal barsiisime. Atileet Caalaa eenyudha? Daawwattoota keenya habaranime. Atileet Caalaa Baayyuun jedhama. Akkasuma kanan dhaladhee godina Shawaa Kibba Lixaa Tajii kan jedhamu ganda Tulluu Manguura kan jedhamu keessatti dhaladhe. Barumsa illee akkasuma achumatti eegalee jechuudha. Kanaaf akkuma ilma baadiyyaa qote bulaa baadiyyaa tokkotti sadarkaa qonnaa tirree keessa darbee sadarkaa kana dhufee jechuudha. Yeroo qottu fiigaa turte moo beekamati? Yeroo qottu sirrii dhagaa erga sadarkaa yeroo qotu sadarkaa qonnaarra walumaan jiru fiigichi samma tokko fiigatuman dura walumaan qotu jechaadha. Baay'inaan garuu gara fiigichaati malee baay'inaan qonna kana xiqqoo maatiin illee akkan hojjedhu barbaadu beekta. Maatiin illee akkan qonna kana qotee achumatti egaa abboonni keenya yeroo baay'ee qonneen bulaa waan ta'aniif achumatti maatii horatanii jechuu barbaadu. Akka isaan biraatti hafuu barbaadu. Kanaaf immoo ani jalqabuma kaayyoon koo gisee mana barumsaa galu fiigicha kana nan dhagaa fiigicha kana fiiguun qaban jedha beekta. Tole gaariidha namatti tolaa si waliin turtii taasisna jennee asitti si waamnee isin ofirraa keenya dhageessee dhufu keetii fi nutti toleera. Mee naannoo keessanitti maaltu nyaatame akka atileetii cimaa kan si godhe kun nyaatamoo maal nime? Akka naannoo keenyatti kan naannoo keenya jiru naannoo biraas ni jira. Amma tokko kan atileetii na taasise jalqaba fedhiin jiraachuu qaba. Nyaata bichaa osoo hin taane. Fedhiinis hin jira. Fedhii san biratti immoo nyaataati nyaatullee hin jira. Fakkeenyaaf ani kan yeroo san fayyadamu nyaata qofa osoo hin taane hojii fi yaada ani qabuu fi deebisee immoo bassoo kana fayyadama yeroo baay'ee jechuudha. Garbuu bassoo kana gabaarraa naannoo keenya illee akkasii baay'inaan hin qotamu. Gabaa deemte naannoo biraarraa fidanii garbuu kana fayyadama baay'inaan malee. Yeroo hedduu ijoolleen atileetonni kun gara Arsii kanaas hin baay'atu. Arsiin immoo akkuma beekamu garbuu oomishuudhaan baay'ee beekamaadha. Gara caalu garbuun kunis gaariidha fakkaata gaafa yaadu fiigicha kanaa fi caalmaatti immoo fedhii qabaachuudha kan jiru. Namni fakkeenya godhatte jiraan. Fakkeenya kanaan godhadhee fiigicha kana eegale akkasuma durbiin kiyya tokko jira Dajanee Baa'isaa jedhama. Naannoo keenya gara sabbataa kana ture. Yeroo sabbataaf barumsaaf garas barumsa sadarkaa lammaffaadhaaf garas dhufu fiigicha kana eegale. Fiigicha kana innaa eegalu yeroo tokko tokko maatii bira hin dhufa. Amma maatii bira turu sanitti fiiga ganama bee. Yeroo inni fiigu kana argeenis dirqama kana fiiguun qaba isa waliin jedhee sammuu koo itti dhufe. Innaa kana isa gaafadhee fiiguun qabeennaan kana si barbaachisa dirqama. Kana tuuttaa si barbaachisa, caammaa si barbaachisa, kophee si barbaachisa. Kana dirqama guuttachuu qabdaa naan jedhe. Gaa yeroo sanitti baadiyyaan waa'ee kana hin beekanii. Kana na barbaachisee maatii gaafannaan maatiin amma kana birrii amma kanaatiin bittu guddaan ammoo kopheen keenya. Kopheen keenya gisee saniif garuu kana 200 minaamina ture akka amma kana gatii isaan daballe. Amma kana gatii kanaan bittu oolaa tokko bitattuu naan jedhe maatii. Waan beekan waan ta'eef jechuudha. Ani irraa sanii bakka
dirqama bitachuun qaba jedhee tanan akka naannoo keenya xaafii midhaan ni jira. Isa san biraazariin kiyya galatoomuu jecha baluu jedhama. Isarraa xaafii amma tokko naa kenne hin dhoksaadhaan naa kenne. Gaafadhe garuu akkaan naatti soomtaan gaafadhee isheedhee naa kenne isa san kophee san ittiin bitadhe midhaan san gurgure jechuudha. Yeroo sana jechuudha fiigicha kan eegalee mana barumsarraa immoo wiirtuu midhaan jedhamu jira mana barumsaa walitti ijoollee walitti qabanii fiigsan. Akkasuma dhuma isa jedhu isa mo'adhe jechuudha. Adeemsuma keessa mana barumsarraa aanaa dhaqee aanarraa godina walitti jechuudha. Akka hedduu namatti tola fedhiitii jalqabuun irraa kaatee qabdu baay'ee namatti tola. Qarshii ittiin oolaan bitamuu qabu dhiste caamaa bittee atileetii ta'uun keemmoo baay'ee namatti tola. Mee badhaasota garaagaraa akkasumas madaaliyaa hedduu fudhattee jirta. Mee nu yaadachiisne? Egaa baay'inaan medaalaa ani fudhe ala kanatti illee ta'uu baatu baay'inaan Oromiyaa keessatti fiigeera. Kilaba bakka bu'ee hirmaadhee Oromiyaa filame Oromiyaa keessatti medaalaa hedduun qaba. Akkasumas Itoophiyaa shaampiyoona illee nan qaba. Biyyallee bakka bu'ee Afrikaa midhaan kana bakka bu'ee Olompikii irra hirmaadhee akkasuma bara darbe alama shaampiyoonaa kana irra hirmaadhee isaan keessaa medaalaa ani qabu biyyaaf medaalaa warqee tokko qofan qaba. Medaalaa warqee tokko qofan qaba. Garuu biyya kanan bakka bu'ee yeroo 4-5 waan akkasiin ta'a. Dorgommii fayyadamee biyya alaa kanan dorgommii biyya bakka bu'ee jechuudha. Itoophiyaa keessatti immoo kanan hedduu fiigee jechuun ni danda'ama. Wantoota gaggaarii kanatti hojjetti kana yoo kaasne isa kaan gara boodaatti dhufna. Maaliin dhagee beektaa? Atileet Caalaa Biyyoo atileetii isaa reebuudhaan moo dha'uudhaan jedhama. Shimalaan reebee turee adabamee rasee dhadhii si'amatu. Mee akkamii reebichi kun waa'ee reebicha kana maalirraa akka ta'e ka'umsi isaas nutti himee. Isa kaa jalqabaatee ka'uu isa kana intin jedha beektaa haala jireenyatiin kun haala jireenyatiin kan walitti nama fidu. Maaliifin alleenchisaa kiyyaa sababni inni walitti na buuse jalqaba akka biyyattiitti filamne hoteela garree jirra beektaa. Hoteela garree osuma shaakala gochaa jirra. Shaakala kana galgalaa ganama hin hojjennaa. Yeroo dorgommiitti siqxu akka humna kee jechuun amna humna kee finni dorgommii biyya alaa irraa dhorkamtee kan biyyaa kanaaf qophoofta. Dirqama jechuudha. Indee akkas 7-2 waan akkasii yookaan 7-3 dhorkanii hoteela teessee wanti hundumtuu guutamee hojjetta. Isa kanaan osoo jirru osuma hojjetaa jirru yeroo baay'ee nama 4 beektaa kan hoteela galu. Tokko hanga 3 hoo gale arfaffaan immoo akka eeggataa tokkotti akka eeggataa tarii namni suni kan dhukkubsatu taate tokko keessaan dhukkubsate bakka bu'a jechuudha. Kanaan akkasitti osoo hojjechaa jirru sababa namicha kanaan xiqqoo walitti bu'uune fi leenjisaa kiyya kanaan dorgommii wayii ala deemee dhufe. Dorgommii kana ala deemee dhufe innaan dhufu silaa innaan dhufu san ijoolletti garee kiyyatti makamee hojjechuu osoo hin taane guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaaf shaakalli kophaatti naa kennamee xiqqoo guyyaa lama akkan xiqqoo boqadhuuf jechuudha. Guyyaa lama hojjechuun qaba. Jimaatan galee jimaata inni galuun qidaamee dhaqe sagantaa. Innaa sagantaa kana dhaqu shaakala kana ijoolluma wajjin hojjedhu naan jedhe. Indee kaleen dhufe silaa akkamitti inni dorgommii irraa dhufe akka shaakala jabaa hojjedhaa innaan dirqama hojjechuu qabdaa naan jedhe. Leenjisaan biraas jiru akkasuma leenjisaa Tashoomaa jedhama. Tokko immoo leenjisaa isuma kaza gaafannaan kophaatti hojjedhu naan jedhe. Kophaatti sagantaa naa kennee isa kophaatti xumure maal naan jedha shaakala ergan hojjenne oom hoteelii iseetti waxaallee shaanxaa iseetti waxaallee oom hin waxaallee naan jedhe. Namicha maara beektaa.
እኔ አልወጣም አንተ ከፈለክ ትወጣለኝ ከዛ አከሲ ይላላ ካዴ ገለ ከነማን ነው ጀኔ አማ ቀና በዱማ በዳራና ነው ጀደ ቤክታ እና ከና መቃማ ዶርጎሚኒስ ጋ አንቢያ ጀላጌ ከና ዶርባን ተኮ ገል ድርቀመሞ እርጋ ነማ አፉሪ እንገልቴ ነሚ ተኮ ከሳፌ ቤከሙ ቀባ ቤክታ ነማ ዲሙሰን ጀቹ እና ከና ሰጋንታ ወይት ጅራሞንቲ yoo xayyaaluu bira sagantaa wayitu jira ishiin achitti mana ishiitti nu affeerte achi dhaqnee isaan waliin waan kana quuma intin maan qabu jechuudha akka isaan naqannasan minaamina kana hin beeku naanuma deeme eetan yaada mucaan isaan na wajjin oofan siree tokko waliin galle kilaasii tokko innis hin beeku anis hin beeku inni faan maafanii taa'a tirfii maafan taa'ee humna koonuu dhaganna kanaan nan galaa minaamina jechaa ture isi taa'ee hojjedhuuti teessoo hojjettee as teessoo hojjettee yoo dorgommii dhuunfaa keetii deemte sii wayya minaamina jedhee walitti qalladaa turre. Inni amma sagantaa kana dhandhee achii galgaloo dhufnu warri hoteela keessa jiru nyaata nyaatanii hundumtuu amma hoteelotni jecceeqamaa jiru beekta itti himame jechuudha warra deemu warra hin deemne hoteelota hedduudha kan hafe. Leenjisaan alatti natti dhufee caala ati uumaa miti ati biyya hedduu deemte biyyas wakkalteerta ati haaraa miti waan ta'eef aftee akkata siqannasinaan jedhee akkata siqannasanii akkamitti siqannasanii gaa miti akkoo qabadhee tanan galeem kara manaa gale inni akkuma isaan dhufaniin akkuma nuun dhufne isaan mana iddoo mana nyaataatti gorani ainan galee galee tanan di akkamitti tanan noo dhaqoo mee dhaqee tan gaafadhee man dhaqe teessoo sudha wajjin rafnaan isaa na dide dhugaa kanan baraa iddoo isaa dhee tanan ka'ee dhaqee onnaquu akkana nama lama ta'anii kana dinnicha wayiitti fudhatee dinnicha wayii soqaa yeroo beekta isa nyaachaa jira leenjisaa tashooman akkana jira isa bira dhaabbadhee tanan koochi maalan balleessee maayif naqannaftanii akkamitti ani hin deemne akkamitti bakka koo mucaa buuftanii hin jedheen jennaan harka kaatti marasinetti kolfe beekta naan kolfe bakka sanitti kolfuu hin qabu maalifiin aaree jira oduma aaree jiru immoo wanta jiru naan ibsine sababa kanaaf qannafamtee kanama kanaaf kan taate naan hin jenne maalifiin kun dorgommii biyyaati waan ta'eef waan nannoo jedhe biraa deemuu danda'a dirqama maalifiin deemnee fe'amnee deemuuf himati biyyaaf akka waa tokko buusuuf deemuun dirqama waan ta'eef jennaan natti kolfe asuma mani ta'e bakka ija dura na dhufe beektaa kaza gaa jechuun xaariinis jirti gaa xaariin ganna saniin baay'ee xaare tokko kaza akkas naan jennaan harkum lama bichaan kanarraan dhee harkum lama bichaan dhee sumaa'in akkana na yalaannu jedhe kazaani nan ba'ee bira ba'ee leenjisoonni kun illee hin jiru akkuma na qabanii nan ba'ee karaa kilaasii hoongaluu yeroo sanii baay'ee saayinsii wayii isin qabanatti fakkaate akkas umuriin kunis hin jirti ture dhibee biratti immoo ishiin jechuun aarii waan asii goon hin qabu aarii waa baay'ee ofuu karaa lubbuu keetuu hin deemna yoo arte nan ba'ee oon ba'uu miidhaan caakkaa keessan ol ba'e nama caakkaa araaraat hoteeliin jedhu tokko jira wachiin ol ba'e maaf hin madaale ceessan naqaandi caakkaas muluu osoo inni daandiin beekta daandiin achiin jirti akkana gadi ba'e asfaaltittani asfaalti irratti miidheetuma deemu hundee mucaan hiriyaa kiyyaa tokko jira naannee dhufee konkolaataan deemne nutam konkolaataan deemne ijoolleen jirti ijoollee bira dhaqee ijoollee biraan ture shaakalan hojjetanii ture naan jedhan isaan manuma ani gadi isaan baachaan akkuma keessan ol ba'a idaa inni hubameetii intinii dhabe beekta mana poolisoota bira deeme jechuudha poolisoota bira deeme achitti maqaa kun waan ta'e goggodhanii beekta akkana ni qabamuu mana barbaadu yeroo saniif immoo atileetii yeroo jalqabaatiif leenjisaa isaa rukutee yeroo baay'ee waa beekta nuuf ganama ka'ee tanan
Mucaa shaakala baanan beektaa hiriyyaan kee shaakala baanan yaaduma na dabbarraan TV banuu haasa'amaa jira. Dubbiin tanarra geecha waan xiqqoo dheetan. Hojii keenya maaree immoo. Hojii keenya maaree. Asaa kanaan yennoo oduma jirru poolisoota na barbaacha eegalan lakkaatan. Na barbaacha eegalanii eessa dhaquu mana imaanaa dhaqu. Poolisoonni kun yeroo baay'ee mana imaanaa tannu imaanaan immoo asii gocha itti goote kun gaarii miti maqaa keetiifis maqaa biyyaas gaarii miti kanaafuu immoo dubbiin kun bakka guddaa deemuu danda'a jedhee raawwatee gara jaarsummaatti gara jaarsummaa qabanii jaarsummaan erga qabanii ana waamanii kanuma yaa ulfaatan baay'inaanii komaandar Daraartuu Turree jirti akkasuma super koronel Daraartuun jirti dammoo akkasumas Usee Shiipoo jira Imaanan jira Koochii Hajii Edoloo jira isaan kunniin akka jaarsummaa godhanii nu araarsanii jechuudha. Adabbii yeroo sanii fi dubbatamee ture. Hayileen geessanii baay'ee dubbatee ture kun maqaa atileetiifis gaarii miti maqaa keenyaafis gaarii miti kan jedhu tokko baay'ee aaree ture. Akkuma inni aaree dubbate san immoo anis aareen godhe ka jechuun dafqa kooti waan ta'eef nan aareen naasaniif namatti dhaga'amuun eenyumaa odoo ta'e itti dhaga'ama. Yaaluudhas yeroo hedduu shaakaltee. Yeroo durooba keessa qorra keessa kaanii hojjennee akkamitti kan akkas ta'u jedhu tokkodha kun beektaa. Hundumaafuu bakka darbee. Darbee nakkatan. Gabaabumtii kana yookaan boksii kana dhumarratti deebina akka makka eessatti akka barte jechuudha. Fiigicha malee jechuudha. Haa ta'u 2002 rikoordii cabsitee turte yoo hin dogoggorre ta'ee fi baay'inaan fiigicha gufachiisaa kana kan fiiganii warra Keeniyaanotaati natti fakkaata. Hin dogoggoree laata? Garuu yeroo jalqabaatii fi googiliin isatu mo'ee jedhee natti mul'isee ture waa'ee yeroo hundaalu. Yeroo jalqabaatii fi gammachuun wanni tokko yoo hojjetteetti dadhabdee wanti tokko immoo argatu firii argatu osoo si gammachiise beektaa wanti kamiyyuu jechuudha. Akka biyyattiitti ture beektaa dorgommiin asii akka waliigalaatti biyyoolessa shaampiyoona jechuudha Itoophiyaa. Isaan dorgomnee akka carraa hin dandeenye dorgommii asitti qophaa'essan Itoophiyaa shaampiyoona. Sadarkaa ja'affaan ba'ee xumuree yeroo baay'ee immoo dorgommii kana hin beeku yookaan na fayyadama beektaa nyaata kana wanti kana wanna firaafirii adda addaa kana. Na fayyadamu dorgommii ala isa fayyadamu taayifoodii waan adda addaa humna qaba. Nan dhukkubsadhee osomanii marfee fudhadhaa jiruu fiigee hin dandeenye fiigicha sanii. Itoophiyaa shaampiyoona jechuudha hin dandeenye. Daamindi liigiin dohaa ture Kwaatar. Torban lama waan akkasii erga Itoophiyaa shaampiyoonaa kanarra. Akkasuma achi manaajaraan kan dorgomuudha hin dorgommiin kuni. Achi deemne achi deemnu kana kiinoonni gara nama torbaa moo intinii kana beekta ja'a torbaa kan natti fakkaate. Maaliifin yeroo hundaa isaantu waan ta'eef bakka isaan ilaalama Itoophiyaan akka jiruttu yaadame moomee isaan waan ta'eef dorgommii kana akkuma carraa ta'ee gaa'umnas kan nama kennu waaqa wanta hunduu guyyaa argatama. Dorgommii san tokko ba'ee mo'achuu danda'e. Googiliin Zafarastinaan Keeniyaan jedha. Yeroo hedduu Keeniyaanota kanarratti kan hirmaatanis humnaanis kan mo'an yeroo hedduu isaaniidha. Kanaaf googiliin iyyuu kan guddisee kaa'e jechuudha. Akkasumas fiigichi gufachiisaan kun immoo biyya keenya keessatti baay'ee beekamaadha. Kanuma wal qabatee immoo kan si gaafatu walitti fufee jechuudha. Yeroo fiigicha gufachiisaa jechuun fiiddee utaaltamti. Yeroo shaakalli waan irra utaaltan qabdu moo akkamitti utaaltame? Gaaffii keessa dhufiidha. Fiigichi kun biyya keenyatti yeroo baay'ee inni hin qabu fudhatama hin qabu. Fudhatama maaliifin 10,000 fi meetira 5,000 akkas kana kan biyyattiis kan ittiin beekamaa turte kanaaf waan ta'eef jechuudha. Duraanis inuma jira amma tokko roobaa gaarirree jira akkasuma jaarsoo namni kun jiru. Isaan kun amma tokko jiru biyyarree hedduu bakka bu'anii Afrikaa shaampiyoona minaa kanallee mo'aniiru. Baay'inaan
Itoophiyaan kanaanii xiqqoo qabxii isaanii gadi bu'aadha. Qabxii isaanii waan gadi bu'aa ta'eef biyyattiin isin mannoo jedhan beekta hin jaalatan. Atileetonni si fedhan keenoota mo'a waan jedhaniif bakka dorgommiin tokko qophoofna isaan mo'ammoo waan ta'eef fudhatama hin qabu nu biratti. Kanaaf akka carraa ta'ee gisee hinduwaatti injifadhu maqaan atileetota keenyas maqaan keenyas ka'aa ture deebi'ee immoo atileetonni kun dirree haamilee ture beekta wanti kun. Maaliif fedhii warti duuba jiranuu fedhii isaanii qabu. Keeniyaa bichaa fi mootii lafa. Keeniyaa bichaa fi mootiin osoo hojjennee hin finna kan jedhamu tokko hojjechuun hin danda'ama waan ta'eef jechuudha inni kun. Bakka shaakalaa irratti akkamitti shaakaltu yeroo shaakalaa kana utaalaa yeroo dorgommii utaalaa fi dugda isaas qophaa'eetii jira. Wanti irra utaaltan isinii qophaa'ee jira. Yeroo shaakalaa garuu akkamii mukuma kana sirreeffatu akkamitti sirree? Akkuma biyyattiitu jira qophaa'ee jechuudha. Waan isaa jechuudha. Mukni irra utaalamuu hojjetamee jira. Akkuma alaatti sagantaa qaba wanti hunduu guyyaa torban keessatti guyyaa tokko tokko ni hojjenna. Biyya keessa hin jira. Biyya keessa hin jira. Torbanitti yeroo tokko shaakalla gisee naashinaal tiimii jiru jechaadha. Innaa kana torbanitti yeroo tokko innaa shaakallu kana zuuris haa ta'uu maalis haa ta'u utaalaatuma fiigna ka. Yeroo qaxxitaa fiigduu fi kallattii fiigduu fi yeroo immoo utaalaa deemtu humni kee tokko hin ta'u beekta. Hin ulfaatu utaalchuu sun hin ulfaate jechuudha. Utaalchuu sun waan ulfaatuuf dirqama kallattii bichaa fiigdee isa waan annootu dirqama hojjechuu qabda isa kanarratti sirba hojii koo argattee dirqama wanta inni barbaachisu san guutteef hojjechuu qabda. Akkamitti garuu akka dandeetti kanaa qabdu moo akkamitti barsiisa? Beekta sabbatan ture gilamni kun ammas sabbatuma bulchiinsa magaalaa sabbataa jechuudha. Ammallee jechuun jira yeroo waggaa baay'ee ture jechuun danda'a achi keessa 2003 waan akka 4 waan akkasiin gale jalaba jechuudha achi. Ammistii fi 5,000 fi 10,000 fiigaa ture. Oromiyaa irratti kan qophaa'u jira dorgommiin waggaatti yeroo 2 mana akkas taraakin jechuudha. Inni kun dhuma jiru ijoolleen meetira 3,000 kana fiigan jiru. Oifataa jiru beektaa dorgommii kana fiiguudhaaf. Walitti qaladaa jirra immoo ijoolleedhaan. Odoon dorgommii kana galee isa mo'uu nan danda'a nan mo'an jedheen. Jennaan kottume ilaalta akkuma naxaa kaattu kana ta'e hin ulfaatamee kottu simoona naan jedhan beektaa. Akkas ishee dheetanan gisee odoo seenin dura qaama oifatte beektaa. Oifattu malee hin seentu waan ta'eef. Oduman kaachaa leenjisaan nagaashii duubee jedhama. Innaasanii seentu odoo cabdee maal goota fiigdu kanuma fiigdan gufachiisa fiigdu naxaa fiigda naan jedha. Intaa odheen dhokadhee oifadhee isaan qayyaradhee erga ijoolleen akkana fuuldura kaateen ka'e beekta wajjiniin ka'e. Kaanan yeroo sanii warra kwaasii muka xiqqoo wayiiti jira akkana ol meetira oleeshii akkana 70 minamina taati gabaabdudha baay'inaan. Isa utaalaa tokko bahe. Kilaba keessatti jechuudha. Tokko bahe kilaba keessatti. Hojjedheen beekan jechuudha. Hojjedheen beeku yeroo jalqabaate tokko baanaan odoon hojjetiin akkamitti fiigde naan jedhe beekta leenjisaan kiyya. Ijoolleedhaanis achumaan bakka garaan booda isin wajjin hojjedhaa fedhiin qabu garuu leenjisaan kiyya maa fiigde kana maa fiigde dirqama ammistii fi 5,000 10,000 dhiifte kanuma fiigda Oromiyaa irratti naan jedhe. Lakkanii fiiguun barbaadu. Annatu fiigisiin jedhee giseen si dhorku san maa fiigde naan jedhe. Akkasii maal gootaree waan leenjisaan siin jedhe shudhadhe. Nan deeme asallaatti qophaa'a shaampiyoon innaa sana. Asallaatti qophaa'a asallaa kana deemne yoo san akkasitti xiqqaarra utaaltumati guddaadha beekta gara isheenti 90 beekta wal ka'iinsa isaa jechuudha. Inni ulfaataa isinii xiqqoo ol utaaltee yoo gad deemtu baay'ee ulfaata. Egaa walumaa sosoraadhuu seenee maxxaarraa tokko bahe. Tokkoffaa himee maxxaarraa qal'aadhaa ta'e dheetuman ulfaatu ta'e dheetanaan noodhe xumura lamaan beemu. Guyyaa tokko boqattee guyyaa lammaffaatti tokko boqattee jidduutti jechuudha. Guyyaa sadaffaa isaatti itti deebita. Lamaan bahee achumaan itti fufaa dhufe jechuudha akka carraatti. Kilaba garuu kanan galeeni
kuma sadii inni jechuudha gufachiisa osoo hin taane. Ammisti shiif kuma sadii jechuudha. Kun gufachiisa sun gufachiisa miti jechuudha. Akkana ture. Akkuma carraatti seene. Atileetummaatti yaaddee seentee garuu gara fiigichaa gufachiisaa kanatti dhufuun kee akkuma tasaate gaarii siif godhe leenjisaan kee waan bareedaa sii godhe utuu shaakalaa jirtu yeroo kuftee waa qabda. Inni oolu osuma meedaa kanarraa deemtuun guftaa miti kaattu dhiisiti. Warri zuurii tiraakii kaattu ni kufta wal gufattee jechuudha. Yeroo tokko tireeningii yoo jennu beektaa baay'ee zuurii dheeraa nuu kennan. Zuurii dheeraa osii kennan kana amma deemaa jirtu miilli kee yookaan isa laafaa yookaan immoo ijoolleedhaan wal jala buutee tasa gufattee kufuu dandeessa. Dhuma kaatti zuurii kana deemaa jirru bakka kana xiqquma natu qabeetta duraanuu dadhabeen. Kanaan lafa bu'ee bichaan of argina. Garuu yeroo sanii miilli irree akka nan hubamne keessumaan beekne. Iffiiguu jedhee tanan dhiisee yoo nan dhiisee dheennu indee ati cufaa maal taate minaamina naan jedhanii ijoollumti. Cufaa maal taate cabuunuun jira maaliin jira kanaafuu dhiisi kun fayyiti minaamina naan jedhanii haamilee natti turan. Guyyaa tokkoon isa turtee taphattoonni kosee baay'ee jabeessa. Yeroo jalqabaaf hin kufe. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Kanaaf si aarse malee. Mee kanaaf na aarse. Fiigichatti baay'ee jaallattu fiigichoota jiran keessa. Fiigichoota baay'ee 5,000 jaalladha. Mudannoo qabdaa miti. Mudannoo illee hin qabu fiigichuma isaatti dasneedha. Jalqaba yeroo godina illee akkasa minaamina fiigu godina la walisoota irraa tokko bahee waan dhufeef isa fedhiin koo keessa jira beekta. Innaa kana isa fiigan illee tiibiidhaan innaa laal natti tola waan ta'eef isa fiiguu qaban jedha jalqabumaa jechuudha. Tole atileet Caalaanii atileetota biyya keenyaa akkasumas biyya alaa inni dinqisiifattaa inni jaallattame. Egaa tokkoffaa uffanni dinqisiifadha. Ofii? Ofii koo nan dinqisiifadha deebisee immoo. Yeroo jalqabaa kan dhagee. Atileetan hin dinqisiifadhu jechuun ofirraa kaatagaa dursan. Nama tokko dinqisiifachuun dura akkasan ta'anii jettee of wanti jechuu qabda jalqaba jechuudha. Kanaaf atileetota keessaa anan baay'ee dinqisiifadhu Qananiisan dinqisiifadha. Yookiin inni harkaa kanarraa eegee osoo hin taane haala fiigicha isaa jechuudha. Akka haalaatti Moofaaran dinqisiifadha. Hedduu namatti tola. Ayyaana waggaa akkamitti dabarsameeti gidduun kun akkuma beekamu amma birraan bari'eera. Yeroo kana uummata Oromoo biratti yeroo jaallatamaadha. Tokko irreechi fuuldura keenya jira torbanoota muraasa booda jechuudha. Akkasumas ayyaanni masqalaa illee jira. Ani immoo maaliin dhageessite waa'ee kee duraa sirba kana si yaalaa utuu atileetiin ta'een duraa jedhaniiru. Qophiin warra qabnu immoo keessumaa shirshirrii keenyaati. Keessumaa shirshirrii keenyaa keessaa immoo tokko yeroo bashannanaa qabna jechuudha walumaa galatti jechuudha. Yeroo bashannanaa keessa atileetiin gama aartiitiin gaafa ilaalamu maal fakkaata? Akkam yeroo sirban immoo yeroo diraamaa si arra garuu kan sirbaa qofa dhankee yeroo diraamaa hojjetanii yeroo sirbanii yeroo uummata hawaasa waliin jiraatanii akkami haalli isaanii kan jedhamu irratti mee dursa garuu ayyaana irreechaa akkasumas ayyaana masqalaa birraan bari'uusaa maal yaadattama yaadannoo qabda? Sirriidha. Birraa wanni inni yaadatamuun waa baay'eedhaan yaadatama. Bacaqii gannaa baanee booka birraa minaamina hin jira. Kanaaf yeroo birraa kana wanti hundumtuu waan sitti toludha beekta. Gara bacaqii gannaa irraa birraatti yoo deemtu abaabullee wanta adda addaa sitti tola. Gara baadiyyaa kanallee yoo deemte bareeda. Yeroo birraa masqala minaamina kan oolma fakkeenyaaf gara baadiyyaa deemne baay'ee namatti tola. Birraa yeroo akkana aadaa Oromoo irreessaa minaamina kan jira. Isaan kana baay'inaan nan jaalladha beektaa birraa. Haa ta'u sirboota garaagaraa jira sirba irreechaa dabalatee akkasumas sirba masqalaalee dabalatee akkuma nama jalqaba irratti kaasee ture fuuldurri keenya kun torbanoota muraasa booda ayyaanota kana lamantu nu eeggata. Isa keessaa sirboota yaadattu daawwattoota keenyaaf nu sirbita. Isaan immoo atileetiin keenya aartii irrattis rakkaa gaariidha jechuun isaanii nafu. Gara sanatti dabarra shubbisa illee nutti agarsiisuun keenya farra. Warri sirbuu fi warri shubbisoo immoo na argee
dhaggeeffachiisa gasii lakkaa'u akka. Yeroo baay'ee egaa birraa kan sirba masqalaadha. Yeroo gara lagaa deemtu fa'aa gara irreessaa minamanii deemtu kan sirbamu jira. Isa fakkeenya goobee minamna jira. Goobee kanarree yookaan gara salaalee yookaan gara intii kana ta'uu danda'a. Nu yoo birraa minamna jenna beektaa? Isa kana maree baay'inaan beeku. Amma tokko amma danda'uun irraa. Yeroo birraa kana waa birraan bari'ee farda binnaa ijoollee kanaaf akkaasii waa birraa kalee sagalee kee waa birraa yaadee sagalee kee waa birraa farana farda binnaa ijoollee kaleen galgaltuudha waa birraa qilleensa tannaama birraa bubbeen jarjartuu minaamin ennee sirboona beektaa. Yaadne yaaduma beektaa gisee horii minaa loon kana tiksu minama kana yaalla bakka loonii kanatti sirba aadaa keenya waan ta'eef kun sirba irreechaa kanatti ulfaata. Intiin isaa firqama beekuu qabda beektaa gisee gara lagaa deemtu gara irreessaa deemtu waan akka yoo waa maaree minaamni jedhamu kana jira. Isa kana ammaa fi irreechirree keenya kan jedhanis jira kan caalaan sirbee akkasumas shamarran illee sirbanii jiru yoo jechuudha dhabdes illee sirbana saanuma duukaa deemuu yaalta malee. Sochii qaamaa kanallee namni iyyuu isin gaafatu cimoo keessumti jira isinitti ulfaata jechuudha. Uma fedhe yoo ta'e immoo beektaa keessatti guddatteetta. Meenuu agarsiisa. Dhugaa cimaa kee jira. Atileetii ta'uu kee immoo amma sirriitti mul'isteerta. Hedduu namatti tola. Sirbi kun yookaan walleen kun waggaa har'aadha kan ba'e yeroo irreecha keessa. Irreechi Finfinnee waggaa 150 booda deebi'ee. Yeroo gara magaalaa Finfinneetti horaa Finfinneetti deebi'ee yeroo irreeffatan sanadha kan ba'e seenaa guddaa qaba. Uummata Oromoo hedduun isin jaallatu jechuudha. Antis jaallachuun kee nafne hundumaaf waan nu daawwachiistee fi waan nu agarsiistee fi agarsiisa irratti cimaa kee jira. Warreen abbaa ogummaa ta'an immoo keessumaa shubbisa kanarratti ogummaa guddaa qaba. Ani akka kootti natti bareedeera. Sirriitti dandeessa jedheera. Keessumaa immoo shimallifaan kun jiraate. Shimalli osoo jiraate kana caalaa agarsiifama. Gaarii ture hedduu jaalladheera ulfaadhu daawwattoonni keessi galateeffatudha yaada. Egaa atileetiin gama aartiitiinis waan jettan ni yaaltu jechuudha. Kanaaf warra aartistootaa gara atileetii kanattis jabaadhaa jennaan. Itti nu dabarsi asumaan gama kana. Ulfaadhu irratti waan hafe yoo jiraate garuu dhaamsa dabarsuu dandeessa. Akkuma jirutti biyyattii keenya keessaa bakka addunyaatti vaayirasii koronaa kana ispoortiin irree amma tokko nu jalaa duubatti deebi'ee jira. Koronaan kun dhukkubichi kun nurraa badee immoo akka rabbi kun bara haaraa kanatti nurraa dabarsee atileetota hedduudhaan uummata hedduudhaan immoo wal agarruu abdiin qaba. Kanaafuu rabbi isa kana nurraa balleessu hin jedha. Isinitee baay'ee galatoo ulfaadha. Akkatti gammadaniif akka waa hedduu irraa barattan egaa abdii guddaa qabna keessummaa keenya har'aatiin. Egaa nus gara xumuraatti finnee jirra keessummaa keenya waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha atis yeroo kee waan naadhaatteef ulfaadhu. Isinirree sagantaa kana qopheessanaaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa jecha ulfaadha isiniin jedhanis.